Gaa dhaggeeffattoota keenya odeessaalee addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Yoyyaa Shimaarka Funee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya jawaar Mohammed dhimmoota bobaa biyya keenyaatii fi akkasuma Keeniyaa wal qabsiisuudhaan marsaalee hawaasummaa isaa irratti ergaalee adda addaa dabarfatee jira. Ashima harka funee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanoo miidiyaa kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa madda olaanoo miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirudha. Jawaar Mohammed keessaayyuu jiraattonni ardaa bilxiginnaa jechuudha yaada isaa barreessee jira. Kanuma dhaabbachuudhaan yaadota adda addaa odeeffannoolee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Odeessa kennaan kan isin biraan gahaa jirru falmataa roorroo gara madda olaanoo miidiyaatiin. Waan hundaafuu keessaayyuu jiraattonni ardaa bilxiginnaa jechuudhaan Jawaar Mohammed yaada isaa dabarfatee jira. Itoophiyaatti gatiin boba'aa kan addunyaas ta'e kan biyyoota ollaa yoo wal bira qabamee ilaallu hedduu rakashaa jedhu yaadonni adda addaa deemaa jiran kan jedhu yaada isaa ibsee jira. Haala jiruun immootu jedha galiin dhuunfaa lammiilee Itoophiyaa kanneen biyyoota ollaatiin wal bira yoo madaalamu hedduu gadi aanaa ta'uu isaa dhoksuu barbaadan kan jedhu yaadonni adda addaa darbaa jira jechaadha. Keessaayyuu Itoophiyaa keessatti boba'aan gadi aanaadha, gatiin isaa gadi bu'aadha kan jedhu yaadonni adda addaa deemaa jira. Garuu immootu haala jireenyaa hawaasa keenyaa mindaadhaan wal qabatee biyyoota ollaatii fi kan addunyaatti yoo maddii qabamu baay'ee gadaanaa ta'uu isaa ragaalee adda addaa qabatee dhufee jira. Kun immootu galiin dhuunfaa lammiilee Itoophiyaa kanneen biyyoota ollaa biyyootuma ollaatiin wal bira yoo madaalamu hedduu gadi aanaa ta'uu isaa dhoksuu barbaadan kan jedhu yaada isaa jalqabeera jechaadha. Galiin ji'oota hojjettoota Itoophiyaa tokko kan argatu gatiin isaa biyyoota ollaatiin wal bira yoo qabame hedduu xinnaa waan ta'eef dhiibbaan daballiin gatii boba'aa irratti godhamu jireenya isaanii irratti miidhaa guddaa qabaataa jiru. Keessaa yaadonni adda addaa ni mul'atan kan jedhu yaada dabarseera jechaadha. Armaan gaditti gatiin boba'aa akkasumas galiin hojjettoota Itoophiyaa fi kanneen Keeniyaa biyyoota ollaa wal maddii qabee madaalchisuu barbaadanatti fakkaata. Keeniyaa wal bira qindeessee kaa'ee jira. Guyyaa har'aatti Itoophiyaan gatiin boba'aa mootummaan kaa'eerra birrii 100 yoo ta'u Keeniyaatti immoo qarshii 163dha. Garaagarummaa 62tu jira jechaadha. Biyya Keeniyaatti 163 waggaa ta'u Itoophiyaatti immoo 101dha. Gatiin kun immoo garaagarummaa dhuguma dubbachuudhaaf asirratti ni qaba. Garuu ammoo wanti wal faalleessu yoo jiraate mindaa hojjettootaati jechaadha. Gatiin kun yaada gatiin boba'aa Keeniyaa kan Itoophiyaa caala jedhu waan deeggaru fakkaata jechuudhaan dubbateera jechaadha. Garuu ammootu Keeniyaatti mindaan jiddu galeessa barsiisaa tokko birrii 51,000 kan caalu yoo ta'u barsiisaan Itoophiyaa jiddu galeessaan birrii 7,500 akka argatu ragaaleen ni mul'isa jedha. Kana jechuun gatiin boba'aa Keeniyaa isa Itoophiyaa parsantii 60 kan caalu ta'us galiin barsiisaan Keeniyaa kan Itoophiyaa dachaa 700 caala mindaan gatii hojjetaa kennaa wal bira waggaa qabnu jechuudha yaada isaa dubbateera. Garaagarummaan boba'aa ni jira garuu immoo kafaltiin dachaadhaan wal caala kan jedhu yaada dubbateera. Mindaan barsiisaa tokko jiddu galeessaan 7,500 waggaa ta'u biyya Keeniyaatti 51,000 kan caaludha kan jedhu yaada isaa ibsee jira jechaadha. Kanaaf garaagarummaa akkasiittu hangana guddaa jira kan jedhu yaada isaa Jawaar Mohammed dabarsee jira jechaadha. Kana qofaa miti bifa iskeeliitiinis akkuma argaa jirtan kana kaa'amee jira. Akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Comparison of arranging monthly series salaries Ethiopian bir between Kenya and Ethiopian different professions jechuudhaan kaa'ee jira. Halluu yaloodhaan yookaan immoo halluu keelloodhaan kan argitan kun Itoophiyaa waggaa ta'u inni kun immoo Keeniyaadha. Keeniyaa irratti poolisiin tokko qarshii 45,528 innaa ta'u Itoophiyaa irratti immoo kan argisiisu asirratti iskiriinii kanarra 7,316 akka ta'e agarsiisa jechaadha. Haaluma kanaan immoo biyya Keeniyaatti narsii irratti warroonni hojjetan 54,696 waggaa ta'u kuma 54,696 waggaa ta'u Itoophiyaa irratti immoo namoonni nasiree hojjetan ogummaa fayyaa kanarratti hojjetan 8,217 akka ta'e iskiriinirraa baay'isee mul'isa jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun barsiisonni immootu biyya Keeniyaa keessatti jiddugaleessaan 51,019 waggaa ta'u biyya Itoophiyaa irratti immoo barsiisonni 7,424 akka ta'e ragaaleen asirraa arganne ni mul'isa. Fuel price
price illee haaluma argaa jirtan kanaan Ethiopia between Ethiopia and Kenyans kan jedhu asirraa sassara akkuma argaa jirru jechaadha. Biyya Keenyaatti fuel price yookaan immoo gatiin boba'aa 163 Itoophiyaatti immoo 101dha. Ta'us garuu immootu garaagarummaa haalota adda addaatiin kan ta'een garaagarummaan guddaan akka jirus garsiisee jira jechaadha. Sababbiin kafaltiin biyyoota ollaa keenyaa guddaa ta'uun isaa immoo faayidaa lammiilee biyyattiin kan jedhu irratti yaadda barfataa jira. waan hundaafuu kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gaa jirudha. Haaluma kanaan immoo koomentiileen adda addaas yaadonni adda addaas barraa'anii jirani. Dhimmoota akkasii kanaan wal qabatee yaadonni hawaasaas biyya keessaayis kallattii adda addaatiin darbaa jechaadha. Jiddu galeessummaadhaan namoonni adda addaas yaada barreessanii jirani. Yaadonni adda addaas kaanii jiran jechaadha. Keessaa dhimmi gatii boba'aa kun akka malee ulfaachuu isaa namoonni adda addaa kallattii adda addaatiin koomentiileen hedduun barraa'anii jirani. Koomentiileen kallattii adda addaatiin kaa'amanii jiran jechaadha. Akkuma beekamu irra jireenyi dargaggoota keenyaa keessaa hojii baajaajii irratti bobba'anii waan jiraataniif jechaadha. Baay'ee wantoota adda addaatiin wal qabateera jechaadha. Keessaayyuu Keeniyaan waa'ee Keeniyaatti wal qabatee jechaadha. Ollaa keenyaan kaa'amee jira jechaadha. Biyya keenya keessatti irra hedduun dargaggootaa kan jiraatun jiddu galeessa ofirranne hojiilee xixiqqoo kanneen akka baajaaji maayikiroo awutoomotiivsii irratti hojjetanii gatiin boba'aa haala kanaan yoo dhabame sadarkaa dhaabbachuu irras kan ga'u sodaaleen adda addaa ni jira. Daani'eel Gizee comprehensive analysis of fuel affordability jechuudhaan yaada isaa dabarseera. In Kenya with average of teacher salary of 50,000 birr the cost of 1 liter fuel is 163 birr jechuudhaan yaada isaa dabarseera. Akkasumas 0.33% of monthly income jechuudhaan barreesseera. According to Ethiopian jedha. Itti aansuudhaan jechaadha in Ethiopia with the average of teacher salary of 7,500 birr the cost of 1 liter of fuel 101 birr representing 1.35 of their monthly income jechuudha yaada isaa barreesseera. Biyya Keeniyaatti hojjetaan tokko barsaan tokko qarshii 50,000 argate garuu ammoo gatiin boba'aadha 163 jedha. Kun immoo parsantii duwwaa tuqaa 33 qofa inkaamii isaa kan yaarraa mura jedha. Haala Itoophiyaatiin immoo walqabsee 7,500 barsaan tokko jiddu galeessa waggaa ta'u manzilii inkaamii isaarraa tokko tuqaa 35% akka irraa muramu garsiisa jechaadha. Those Ethiopians spend largely share of their income on fuel compared with the Kenyans making insignificant less than affordable despite of lower nominal price jechuudha yaadda barfatanii jiranii. Border implication jedha itti aansuudhaanis waa hedduu babarreessee jira. Daani'eel keessaa ibseera jechaadha. Namoonni adda addaas koomentii barreessanii jiranii. Koomentiileen akkuma argaa jirtan kana daballi boba'aatiin wal qabatee dargaggoonni hedduun rakkoo biyya keessaa akka qaban argaa jirra. Odeessaalee biroo immoo duuka buunee hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Warroonni hordofaa turtan, warroonni yaada nuu kennaa turtan, akkasumas yaada deeggarsaa yaada qeeqaa qabaatan bifa koomentiitiin nu kaasaniin jira. Galatoomaa ulfaadha.